young men and women of our nation. First and foremost, I would like to extend my deepest condolences to every one of you. Akka haaraatti dhimmisaanii ilaalamaa akka jiru dubbatu. Kana malees obbo Liddatuun adeemsa haqa irra jiran irraa abdii kutataniiru jedhu. ፍርድ ቤቱ አቶ ልደቱን በተመለከተ ከቢከለብ መምጋት manni murtichaa dhukkuba onnee obbo Lidatu Ayyaalee waliin wal qabatee ragaan yaalaa akka dhiyaatu gaafatee ture. Kanumaanis ragaa fayyaa dhiyaateen doktorri fayyaan isaanii haala yaaddessaarra akka jiruu fi koronaaf saaxilamoodha waan jedheef hordoffiin yaalaa isaaniif taasifamuu qaba jedheera. Manni murtichaas kana ilaalee guyyoota dabalataa 7 beellama kenneera. Abbaan seeraa dhimma isaa ilaalaa jiru kanardhaa nama sadaffaadha. Yeroo yeroon gegeeddaramu. Waa'een meeshaa waraanaa mana isaatti argamees kaheera. Akka obbo Lidatuun natti himetti meeshaa tokko abbaa isaarraa kan dhaale yogguu ta'u innis kan hin hojjannedha. Inni biraa immoo akka lakkoofsa Itoophiyaa 1998tti mootummaarraa kan fudhatee fi hayyama seeraa kan qabudha. Kanaafis ragaa dhiyeessuusaa natti himeera. እስካሁን አቶ ልደቱ በራሱም ነው የሚከራከረው በተጨማሪ ደግሞ haga ammaatti Lidatuun ofii isaatiin falmaa jira. Abukaatoon qabu. Kanardhaa garuu kan adda isa godhu erga nuti abukaatoo argachuu akka hin dandeenye miidiyaalee irratti ibsinee booda abukaatonni Oromiyaa keessa socho'an rakkoon qabu. Nuyi bilisaan sii dhaabbanna jedhaniin. Kanumaafis har'a abukaatoon tokko isa waliin dhaabbatee falmeeraafi. Lidatuun abdii kutateera. Waan irra muree isinitti himu abdii hin godhatiin hanuun jedhe. Yoo ta'e illee filannoon booda waggoota lamaan booda yoon gadhiifamedha. Kanaafis of qopheesseen jira jedhee abdii kutannaadhaan natti hime. ለፍጹም ተስፋ መቁረጥ ነው የነገረ Oduu oolmaa mana murtii biraatiin manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha ramaddii araadaa beellama galmee qorannoo duraa Jawaar Mohammadiif shakkamtoota 13 biroo irratti jecha ragaalee abbaa alangaa dhaga'uuf har'atti qabatee ture yeroo sadaffaaf guyyaa biraatti dabarseera. Beellamni har'aa guyyaa biraatti ka darbe sababa Jawaar Mohammad dhukkubsatee sirnaan dhaddacha hordofuu dhabeef akka ta'es manni murtichaa himeera. Habtaamuu Xibabuu Finfinnee irraa gabaasa itti aanu nuuf ergeera. Jawaar Mohammad haala cimaadhaan dhukkubsachaa jira. Baay'ee nu dhukkubeera. Mallattoolee himuu hin barbaadu. Qoricha dhukkuba bayyanachiisullee fudhachuu hin dandeenye jechuudhaan dhaddacha keessa turuu akka hin dandeenye fi manni murtichaa akka isaan gaggeessu mana murtichaa gaafatanii turani. Kana malees immoo poolisoonni daqiiqaa 30 kan ta'uuf turtaa jedhanii gara mana murtichaatti akka isaan fidan malee sila gara mana murtiillee dhufuu akka hin dandeenye mana murtichaatti himaniiti kan jirani. Kana malees immoo ogeessa fayyaa dhuunfaa kootiin akka wallaanamu manni murtichaa haala naaf mijeessuu yookaan immoo naaf eeyyamamu jechuunis obbo Jawaar Mohammad dhaddacha irratti dubbataniiti kan turani. Gama biraatiin haadha warraa fi daa'ima isaanii yeroo ammaa biyya alaa jiranis baasii ofiillee kaffalaniis ta'u gama viidiyoo konferansii yookaan suur sagaleedhaan haasofsiisuu akka barbaadanii fi kunillee akka heeyyamamuuf mana murtichaa gaafatanii. Gama biraatiin immoo obbo Baqqalaa Garbaa ragaaleen abbaa alangaa guyyaa har'aa gonkumaa dhaggeeffatamuu akka hin qabnedha. Mana murtichaatti kan himanii sababoota sadiidha kan isaan kaasanii. Isaan keessaa inni tokko namoonni galmee isaanii keessatti argaman dhukkubsatanii hafanii iddoo jiranitti ragaaleen abbaa alangaa dhagahamuu akka hin qabnedha kan dubbatanii. Kana malees immoo obbo Jawaar Mohammad kaleessa fi har'a dhukkubsachaa akka jiru obbo Baqqalaa Garbaan dubbataniiru. Kana malees immoo iddoo itti hidhamanii jiranitti iddoo isaanii fi abukaatoon isaaniitti wal arganii walaasofsiisanitti kaameraan suur sagalee waraabu kaa'amuu isaatiin abukaatoowwan isaanii waliin bifa icciitisaa eeggateen waliin haasa'uu fi mari'achuu akka hin dandeenye himuudhaan ragaaleen abbaa alangaa guyyaa har'aa dhagahamuu hin qabanii beellamni biraa kennamuu qaba jechuudhaan obbo Baqqalaa Garbaa dhaddacha irratti dubbataniiru. Dhimma kanarratti abukaatoowwanii fi akkasumas immoo abbootiin alangaas yaada irratti kennaniiru. Keessattuu abukaatoowwan obbo Jawaar Mohammad faa gaafa jimaataa maamiltoota keenya argachuudhaaf gara itti hidhamanitti yeroo deemnu gara mana murtiitti deemaniiru jedhamnee akka deebinu taasifameera jechuudhaan himaniiru. Guyyaa har'aa ganama immoo isaan gaafachuudhaaf yeroo deemanitti kaameraan taa'ee akka arganii fi bifa icciitisaa eeggateen maamiltoota isaanii wajjin haasa'uu akka hin dandeenye himaniiru. Kanaafuu ragaaleen abbaa alangaa dhaggeeffatamuudhaaf beellamni biraa kennamuu qaba jechuudhaan abukaatoowwan dhaddacha irratti dubbataniiru. Abbootiin alangaa immoo gama isaaniitiin
dhimma kaameeraa wajjin wal qabatee quba akka hin qabnee fi akka qulqulleeffatanidha mana murtiitti kan himanii. Kana malees immoo abukaatoowwan shakkamtoota beekaa adeemsichi akka harkifatu gochaa jiru ragaaleen keenya akka deddeebi'anii fi akka nufan gochaa jiran kan jedhu dubbachuudhaan beellamni biraa kennamuu akka hin qabnee fi ragaaleen isaanii har'uma dhaggeeffatamuu akka qabanidha mana murtiitti kan himanii. Manni murtichaas egaa obbo Jawaar Mohaammed sababa dhukkubaatiin gara alaatti deddeebi'aa waan jiraniif adeemsa dhaddachichi jeequmsa malee adeemsa ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuu adeemsisuu waan hin dandeenyeef beellama biraa qabachuu isaati kan hime. Kana malees immoo manni murtichaa ajajawwan garaagaraatti kan kenne shakkamtoota 14 qorannoon dhibee COVID-19 akka taasifamu ajaja kennee ture. Haa ta'u malee kan namoota 5 qofatu adeemsifamee har'a bu'aansaa dhiyaate. Kanaafuu manni murtichaa bu'aan qorannoo shakkamtoota hafanii beellama itti aanutti dhiyaachuu qaba jechuudhaan ajaja kenneeti kan hin jiru. Kana malees immoo shakkamtootaaf uffanni fi nyaanni dhiyaachuu akka qabu akkasumas immoo ulaagaa ministeerri fayyaa kaa'een maatii abukaatoowwan isaanii fi abbootii amantaa isaanii waliin wal arguun akka qaban manni murtichaa ajaja kenneeti kan inni jiru. Gama biraatiin dhimma wallaansa obbo Hamzaa fi obbo Jawaar Mohaammed irrattis manni murtichaa ajaja kenneera. Isaan lachuu akka wal'aanaman ajaja kenneeti kan jiru. Obbo Jawaar Mohaammadis kunuunsi akka taasifamuuf manni murtichaa ajajeetiin jira. Gama biraatiin obbo Jawaar Mohaammed haadha warraa fi daa'ima isaanii asuusiisuudhaaf akka eeyyamamuuf kan gaafatanis hojiirra akka oolu haalli akka mijatuuf manni murtichaa ajajee jira. Kaameeraa suur-sagalee waraabuu jedhame wajjin wal qabatee shakkamtoonni abukaatoo isaanii waliin bifa icciitii isaa eeggateen akka wal argan manni murtichaa ajajeeti kan inni jiru. Haaluma kanaan ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuudhaaf kamisa hagayya 14 bara 2012tti beellama qabateera. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu gidduutti immoo oduun gaggabaabsisanitti hima. Itoophiyaan sa'aatii 24 darban namoota 19,747 qorannoo koronaa vaayirasii taasiftee vaayirasichi namoota 1,460 irratti argamuu himte. Namoonni 16 ammoo du'aniiru. Afrikaa kibbaatti namni ajjeechaa dubartoota 5 shakkamee hidhaa ture mana hidhaa keessatti of ajjeese. Shakkamtoota 2 dubartoota 5 ajjeesan jedhamuun naannoo KwaZulu Naataalitti hidhaman keessaa tokko of ajjeesuun dura yakkicha raawwachuu amanee ture jedhe poolisiin. Lammiileen Speen dhibba hedduutti lakkaa'aman magaalaa Maadrid keessatti maaskii uffachuun dirqama ta'uusaa mormuun hiriira ba'an. Speen erga waxabajjii darbe ogguras ji'a 3 keessa turte kaastee weerarri vaayirasichaa itti hammaateera. Haga ammaatti namoonni 28,000 ol lubbuu dhabaniiru. Israa'eel fi United Arab Emirates waliigaltee torban darbe taasisan hordofuun tajaajila bilbilaa kallattii jalqabaniiru. Ministeeronni haajaa alaa biyyoota lamaanis walii bilbiluun nagaa wal gaafataniiru. Waliigaltee jaarsummaa Ameerikaan raawwate kana kan kamisa darbe Doonaald Tiraamp ture kan ibse. Oduun gaggabaaboo isaan kana. Oduuttaanutti wayitan cehu magaalaa Naqamtee mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti sigigi lafaa qabeenya yuunivarsiitichaarraan miidhaa geessisaa akka jiru yuunivarsiitichi beeksise. Amma dura sigiga lafa dheerina kiiloomeetira 4 fi bal'ina kiiloomeetira walakkaa ta'urra gaheen buufata calallii balfaa dabalatee iddoo bultii barattootaaf manneen kitaabaarra miidhaan gahuu ogeessi qorannoo lafaa yookiin ji'oofiizistiin yuunivarsiitichaa Dr. Fiqaaduu Taammiruu BBC'tti himaniiru. Ka'umsa sigiga lafaa kana ibsuudhaan eegalu. Bokkaan baay'ee rooba. Jiidhinsi baay'atuu fi biyyeen kun immoo guddinni biyyeen kun dhaqqee baay'ee bishaan of keessatti qabatu. Sigigiin lafaa kun uumamuu ni danda'a jechuudha. Gamoowwan baay'ee kan tatarsa'an jiru. Laftis kan dhodho'eera. Amma iddoo tiriitimenti pilaantan jedhamu tokko immoo balfaa adda addaa iddootti calalamu jira. Inni kritikaalii baay'ee adeemaa jira. Jala gaheera. Gar tokko isaa iddoo kan miidhameera. Dormitarii lafti isaa citeera. Laayibirariinis akkasuma gamoonsaa tarsa'eera. Kanneen kaanis gamoowwan miidhaan irra qaqqaban jiru jechuudha. Hammi bokkaa roobuu haguma dabaluun sigigi lafaa kun dabalaa jira akka jedhan Dr. Fikaaduun yaaddoon akka jiruu fi yuunivarsiitichi garee hundeessee fala dhahaa akka jiru nutti himaniiru.
yaaddeessaadha maaliifi wanti kun ittuma deema baranas ta'uu baatu yooma bokkaan dhaabate illee xinnoo wanti sajjiitiin sun irra isaa dhaabbachuu dandeeyyu ammas ittuma fufa ganni naanna'ee dhufa bokkaan naanna'ee dhufa waan ta'eef inni amma xinnoo baqaqee yeroo adeemsa keessa caalamutti sarfa itti adeema jechuudha. Hordoffii guyyaa guyyaadhaanii daataa fudhannuu qabna. Ammam deemee ammam siqee kan jedhu isarratti immoo iddoo balaa ciccimaanii bubbu'aa jirutti immoo meeshaawwan ka'uu danda'an akkamiin ka'u namoonni of eeggannoo akka godhan kanneen akkasii reekomendii gochaa turre furmaata yerooti kuni furmaata yeroo dheeraa immoo dallaa sana guutummaa masaa qorachuuf jechuudha. Sigigi lafaa lixa Itoophiyaatti waan baratamaa akka ta'ee fi hawaasni of eeggannoo gochuu akka qabu mallattoowwan sigiga lafaa yoo argus eeruu akka kennu Dr. Fiqaaduun dhaamaniiru. Katumuraatiin amma dura ambulaansiin haadholii da'umsa ciniinsuun itti dhufe yookaan ammoo namoota dhukkubsatan gara mana yaalaatti deddeebisuudhaan ka beeknu amma garuu beeladotas hireentuun waan dhaqqabaa jirtu fakkaata. Itoophiyaatti ambulaansiin beeladaa ka jalqabaa hojii eegalteenuu jedha gabaasni Bizuu Warqolaanaa itti aanu. Sagaleen amma dhageessan kun haadholii da'umsaaf ciniinsuun itti dhufe yookaan ammoo namoota haalaan dhukkubsatan gara mana yaalaa geessuuf ta'a jettanii yaaddu ta'a. Amma ambulaansiin nama qofaaf osoo hin taane beelladotaafis iyyitee qaqqabdee lubbuu baraaruu kolleejjii fayyaa beeladaa fi qonnaa Bishooftuutti tokko jettee hojii eegalteerti. Tarii sangaa guddaa yookaan hoggaala akkamitti ambulaansiidhaan fe'anii bakka yaalaatiin gahuun danda'ama gaaffii jedhus yaaduu maltu. Yuunivarsiitii Finfinneetti diiniin kolleejjii fayyaa beeladaa fi qonnaa Bishooftuu gargaaraa Piroofeesaraa Hiikaa Waqtolaa kanaaf deebii qabu. Ambulaansiin akka biyyaatti kan akka namaati kan jiru kan beelladaa kun kan jalqabaati. Ambulaansiin kun kan isheen hojjettu horii baachuutiif miti. Horii dhukkubsatan biraa dhukkuba cimaadhaan qabamanii baadiyyaarra kan jiran magaalaa Bishooftuuf naannoo Bishooftuu kan jiran kan ogeessota ispeeshaalaayizeeshinii gaarii qaban meeshaa guutuu ta'e tajaajila fayyaa kamiyyuu kennuudhaaf kan danda'amu guutummaatti baatee gara lafa beelladii jirutti deemee yaala barbaachisu kennuudhaaf. Ambulaansiin beelladaatuun tokko taatee hojii jalqabde. Koommii qabdurraa magaala Bishooftuu fi naannawaa isheetiin ala fagaattee tajaajiluu hin dandeessu. Ta'us fakkeenya gaarii waan taatuuf fuulduratti ambulaansonni fayyaa beelladootaaf dhamaan hedduu horachuuf mul'anni jira. Itoophiyaan baay'ina beelladaatiin addunyaarraa shanaffaa Afrikaarraa jalqaba irratti argamti. Yeroo kanatti ammoo loon aannanii sanyii fooyya'an hanga 50,000 fi isaa olii gaalli ammoo sanii ol waan baasuuf qonnaan bulaan tokko yaala salphaatti fayyuun qabeenya akkanaa akka hin dhabneef hamma humnaa gumaachite ambulaansittiin. Ammaan dura kolleejjichi tajaajila yaala beelladootaa hawaasa magaalaa Bishooftuu fi naannawaa isheetiif kennaa kan ture yoo ta'u beelladni gara kolleejjichaa dhufuun kan yaalamu amma garuu yoo dhukkuba cimaas ta'e ambulaansiitu gara beelladichaatti deemee tajaajila. Horii dhukkubsatee for example horii da'umsaaf miidhataa jirtu karaa dheeraa. Geetu Tarrafaa Bashir Huseen Sabbooqaa Olqabaa Kennee Duumichaa fi Daawit Abdataa COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'uusaa poolisiin dhaddacha waan beeksiseefuu jechi ragaalee guyyaa har'aa osoo hin fudhatamin hafeera jechuudhaan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa natti himaniiru jechuudha. Manni murtichaas yaada abukaatoo fi abbootii alangaa erga dhaggeeffate booda ajajawwan kenneeti kan jiru. Isaan keessaa inni jalqabaa keessattuu namootni COVID-19 qabamaniiru jedhaman 5 fi akkasumas kunneen hafan 9 waligala shakkamtoonni 14 bu'aan qorannoo isaanii akka dhiyaatuuf wiixatatti jechuudha ajaja kenneetiin jira. Kana malees immoo qabiinsa isaanii wajjin wal qabates abukaatoowwan isaanii kanaan durallee irra deddeebiidhaan komii dhiyeeffachaa akka turanidha kan natti himanii. Manni murtichaas poolisiin federaalaa dhaddacha irratti argamee ibsa akka laatuuf akka ibsuuf ajaja kenneeti kan jiru. Dabalataanis immoo bu'aa qorannoo COVID-19 dhiyaatu bu'uure